raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Waan garaanu baate garaatti deeffannee Haajii Adam Saaddoo akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa seenaaf seexaa. Har'a kan isiniif qabannee dhiyaanne seenaa beekichaa fi sabboonticha Oromoo Haajii Adam Saaddooti. Gootichi baale biqilchite Haajii Adam Saaddoo jechoota yoomiyyuu dhaloonni hin irraanfanne hedduudhaan yaadatamu. Kanneen keessaa tokko kan olitti irree kan garaanu baate garaatti deeffanne isa jedhu. Kanneen biroos walitti himuuf deemnaa nu waliin tura. Qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Haajii Adam Saaddoo godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Daraaraa Magidaa jedhamutti abbaa isaanii Saaddoo Sheekaa fi haadha isaanii Ayyii Halkee yookiin Haliimaa Waaqorraa bara 1877tti dhalatan. Dhufteen Haajii Adam Saaddoo gosoota uummata Oromoo Konfedereeshinii Barii yookiin Baarentuu jedhamu jalatti kanneen hammataman keessaa tokko kan ta'e gosa Arsiirraati. Hundeen hidda dhaloota Haajii Adam Saaddoo kan maddee gosoota Oromoo Arsii shanan ilmaan sikkoo keessaa tokko kan ta'e gosa Jaawwii irraati. Gosti mannee hidda dhalootaa sanyii ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii ittiin mirkaneeffatanidha. Gosti eenyummeessaa Oromtichaati. Kanaafuu uummanni Oromoo caaseffama gosoota sadarkaalee adda addaatti qoodee naannolee biyya isaatii keessa faca'ee jiraata. Bakka jiraatu hundattis amantaa Waaqa tokkicha dhugoomsuun heeraa fi seerri bulee wal bulchuun sirna gadaati. Caasaan sirna bulchiinsaa gadaatis abbaa gadaa shanan isaa raabaa doorii hayyoota adda addaa akkasumas sadarkaa bulchiinsaa naannolee fi gosaatti bokkuu qabu. Gosoota uummata Oromoo ilmaan Arsii sikkoo irraa dagaagan keessaa hortee ilmaan Jaawwii kan ta'e gosti Daraaraa Haajii Adam Saaddoo keessaa argaman bokkoo fi qabaachaa tureera. Daraarri maqaa gosaati. Gosti Daraaraa Baalee aanaalee hedduu keessatti argama. Daraarri Maagidaa aanaa Gobbaatti argama. Daraarri Caaciree fi Miciree aanaa Sinaanaa. Daraarri Halfaqaa fi aanaa Gaasaraa. Daraarri Kadaroo aanaa Gololchaa. Daraarri Abbakaraa aanaa Dinshoo fi Sinaanaa. Daraarri Sooqidoo fi Shallatee aanaa Kokosaa keessatti argaman. Daraarri Maagadaa hangafa gosoota daraara hundaati. Daraara Maagadaa keessaa warri Saaddoo Sheekaa hangafa gosaati. Daraara Maagadaa, Daraara Banjii Culee yookiin Daraara Saaddoo Sheekaa jedhamee waamama. Hangafni gosaa bokkuudha. Bokkuu ta'uuf garuu gosa faxii ta'uun barbaachisaadha. Haxiin nama makaa biraan qabne gosa sanirraa ta'e qofa. Namni seera aadaatiin gosti guddifatee medhichaan mandheeffatee hanxummaan hin kennamuuf. Kanaafuu Saaddoo Sheekaa gosa daraaratiif hangafas haxiidhas. Waan kana ta'eef sirni bulchiinsa uummataa harkasaa ture. Kanaan alas Saaddoo Sheekaa nama beekaa, hayyuu dheeraa, goota, hojjetaa, arjaa namaa, dhuga ta'uun beekamee fi jaalatamaa ture. Saaddoo Sheekaa hayyuu ta'uu isaaniitiin murtiin gosaa kan lagaa fi naannoo isaanii irratti qabatamti. Isaan murtiinis muramti turte. Gandi Saaddoo Sheekaa akka dhaddacha murtii yaa'iin manguddootaa irraa hin qoorre hayyuu seera muruu fi seeras tumu ta'uu himu manguddoonni seenaa Saaddoo beekan. Goota ta'uu isaatiin haadha ilmaan isaatii haadha Haajii Adam Aliimaa yookiin Barri'oo yookiin Fatoo Waaqoo kan fuudhe. Akka seenansaa ibsutti Saaddoon lola irratti hirmaate hunda gootummaa fi injifannoo waan xumureef Fatoo Waaqoo bokkuu Narsadii intala isaa Haliimaa akka fuudhu kenneef jedhu manguddoonni. Saaddoon nama haqaa fi dhugaa ta'uusaa manguddoonni kan mirkaneessaniin dhugaan otoo dhaabbattee kan deemtu taate dhugaan sun Saaddoo Sheekatii jedhu. Saaddoon sona namummaa hunda qabaachaa turus ilmaan baay'een horanne. Dhiira 3 fi dubartii 3 qofa argate. Ilmi hangafni Saaddoon argate Aliyyii jedhama. San booda Saaddoonis abbaa Aliyyii jedhamee waamamuu eegale. Aliyyiin guddatee Saaddoo
Saaddoon ija irra buusee abdii irra kaayee bakka eegaa jirutti jalaa du'e. Duuti isaatis abbaasaa guddaa gaddisiiste. Hawaasni naannotis wajjin gaddee bakka hundatti Rabbi ilmaan biraa bakka buusee qalbii isaa akka qabbaneessuuf kadhataa fi akka ture himama. Otuma Saaddoon deebii kaannaa isaatii eegaa jiru namni biraa dheeraarraa eegalee waliyyooma beekumsaa fi falaasamummaa biyya keessatti hanga ammaatti beekaman Saayid Haajii Alii Walee jedhaman gara ganda Saaddoo keessummummaaf otoo deemaa jiranuu Saaddoo hojii qonnaarra jiru ooyiruu keessatti itti dhufan jedhu. Saaddoonis dhufaatii isaanitti gammadee gara qeetti otoo deemuu karaan gara dallaawaa ittiin seenanii irraa fagaatee jedhu namoonni afoola himan. Saaddoon keessummaa jajjabasan dafee manaan galuuf ariifateera. Kanaaf dafee manatti keessummeessicha ol seensisuuf malli jiru dallaa diiganii karra biraa baasuu qofa. Saayid Haajii Aliinis gammachuu Saaddoo kana arganii ilmis irraa du'uu waan beekaniif Rabbiin ilma waan hunda diiguu homaanuu kan hin mo'atamne humtuu dura kan hin dhaabbanne onnee leencaa kan qabuu fi maqaa kiyya dhaalu siifaa kennu jedhaniin jedhama. Eebba waliyyoo beekamaa kanaatiin booda ilmi seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabu kan sodaatamu malee homaan sodaanne kanumaafuu otoon quuxayin jiraatan kanumtuu fuula isaanii dura hin dhaabbanne dhalatee jedhama. Haajii Adam Saaddootti aanee Muusatu dhalate. Muusaa Haajii Adam Saaddoo. Haajii Adam xiqqeenyarraa qabanii hanga waggoota 104 lafarra jiraatan keessatti qabsoo bifa garaagaraan gaggeessaa turaniiru jedhu namoonni dhiyeenyatti isaan beekan. Waggaa 15 fi 18 irraa qabanii diddaa gabrummaa keessa kan seenan gaafa weerartoonni Minilik Baalee qabattee booda wayita nafxanyummaan biyya Oromoo keessatti babal'achuuf kaate Adam Saaddoo sirni nafxanyaa akka uummata biratti fudhataman arganne cimsaniiti kan qabsa'an. Keessumaa jechi isaanii beekumsaa fi falaasamaan kan guutame ergaansaas kan ummata haalan dubbii qaacammachiisu ture. Bara Hayila Sillaasee Baaleen Harargee waliin walitti qabamtee yeroo bultutti gaafii ofiin buluu qaaman naqanii mootii Hayila Sillaasee warra gaafatan keessaa Haajii Adam Saaddoo tokko turan. Hayila Sillaasee fuulduratti dhiyaatanii akkas jedhan. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka bulchinu Rabbitu nutti kenne jettee dubbatta. Yeroo galmee biyya bulchuu Rabbirraa fudhattu kana Baalee lakkoofsa keessatti agartee turte jedhanii gaafatan. Boodas mootiin Hayila Sillaasee Baalee daawwachuuf yoo buufata xiyyaaraa dhufu namni hundi gadi jedhee lafa simate jedhama. Haajii Adam Saaddoo garuu gadi jechuu didan. Maaliif jennaan ani Rabbiif malee namaaf gadi jedhee sagadeen beeku jedhanii deebii kennan. Dhimma abbaa lafaa fi biyya ofii ta'uu irratti qabsoo gaggeessan laaffisuuf jecha badhaasa Hayila Sillaaseen qopheesse filleen fudhachuu didanii gootummaa isaanii ibsaniirus jedhu namoonni Haajii Adam Saaddoo dhiyeenyatti beekan. Wayita tokko mootichi Hayila Sillaaseen Baalee daawwannaaf dhufee ummata walitti qabee akkas jedheen yaa saba Baalee ani isinan jaaladha. Isinis akkana jaalattan nan abdadha. An namni isin jaaladhu kun namni isinis jaalattan kun garuu amantii kiristaanaan hordofa. Ummanni na jaalatu kunis akka amantiin an hordofu ortodoksii hordofuun fedha jedhee gaaffii dippiloomaasii fakkaatu garuu kan dirqisiisa of keessaa qabu dhiyeesseef. Kan hunda dursee mootichaaf deebii kennee Haajii Adam Saaddoo turan. Yaa mootii nuti garuu hagaati nu jaalattu wal si jaalanna. Kanaaf otoo ati amantii keenya nuuf fudhattee ammoo irra caalaa si jaalanna. Kanaaf yoo ati gara keenyatti of jijjiirte maal sitti fakkaataa jedhaniin. Hayila Sillaaseen dubbichi maal jechuu akka ta'e battalumatti galee fi yaada isaa jijjiire. Haajiin akka qabsaa'ota Oromoo kaanii hedduu qawweetti hin amanan tures jedhu. Garuu beekumsaan qabsaa'u. Haajiin qawwee takka dhukaasaniin beekan. Wanni bilisa nu baasu mataa jijjiiramaati jedhu turan. Qabsoon hidhannoo qonnaan bultoota Baalee wayita finiine garuu qabsoon kun bifa bittinnaa'een galman ga'u jechuun kutaan biyya giddu galeessaa qabsoo kanatti akka makamu miseensummaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti qabaniin qabsoo godhamu walitti hidhuuf murteeffatan Haajii Adam Saaddoo. Gaafa tokko Haajii Adam qabsoo hidhannoo Baaleetti eegalee Finfinneettis akka cimuuf xalayaa hooggantoonni qabsoo Baalee barreessan Jeneraal Taaddasaa Birruufaatiin ga'uuf yeroo ergaman humnoota tikaa Hayila Sillaaseetiin butamanii bakka amma Maakalaawwii jedhamutti wayita hidhamanitti seenaa namni hedduun ittiin isaan yaadatan raawwatan. Iccitiin xalayaa baatanii deemanii akka hin baane mana fincaanii deemanii alaffatanii liqibsanii deebi'an. Yeroo isaan deebi'an poolisiin afur sakattaanii Haajii harkaa homaa hoggaa dhaban shuguxii yeroo hedduu harkaan dhabamnee fi albee irraa fuudhan. Xalayaa Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Huseen Bunee irraa barreeffame qabatanii deemu oduun jettu jara qaqqabdee waan turteef meerre waraqaan baattee Baalee irraa dhufte jedhanii qoratan poolisoonni. Haajii Adam waraqaan isaan baatanii deeman akka iccitii qabsoo Oromoo of keessaa qabdu hin beeku waan ta'eef waan garaan baate garaatti deeffanneerraa jedhaniin. Xalayaan barreeffamee ture qabsoo hidhannoo kana akkamiin wal gargaaranii galmaan ga'uu akka qaban kan akeeku akka ta'e himu namoonni dhimmicha quba qaban. Haajiin dubbii isaanii keessatti waan garaan baate malee waan garaan baate hin jenne. Haajii
Adam Saaddoo qabsoo uummanni Baalee sirna mootii Haile Sillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban turan. Boodarras miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'uun hojjetaa turan. Haji Adam Saaddoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Oromoota Baalee fi Arsii gidduutti riqicha turan jedhu Dr. Gammachuu Magarsaa. Haji Adam Saaddoo qabsaa beekaa fi hoogganaa sabaa ta'uu isaaniitiin seenaa baay'eetu afoolan himamaafi ture. Dhimma kanarratti Ganzabee Kadir Biiftuu bara 2017tti digirii lammaffaaf qorannoo mata duree xiinxala afoola seenaa Haji Adam Saaddoo ibsan jechuun dhiyeessiteen walaloowwan hedduu jajuu fi faaruu Haji Adam Saaddootiif uumaman funaantee xiinxala irratti hojjetteerti. Walaloowwan afoolaa kanneen keessaa muraasni isaanii kunoo akka kanaan dhiyaataniiru. Abbaan mootota Baalee Diida'aa Leenca Saaddoo fa'aa nu jalaa kaasi gufuu qaramaa teetta karaa leenci dhufuu kan galuu qaata galee leencuma taati ilmoon leenci dhalee gaafa immiruuf fokkoree marfiin madaafa koree sheekni anaajinaa garuma kenna goree mukni mataa raasee hamida geennanii dhoqqeen gaangee qabee maagida geennanii Haji Adamiin beekee daraaraa geennanii guutuu jirra jedhin saayida kennanii yaa saayida abbiyyoo waa imaammotanii hoo gobbaateen nasiree amaara gootanii hoo iyyaasiyyee kiyya abbaa xeenaa wanni takkaan jirtu takkaan seenaa wanni takkaan jirtu seena qawwee warri obse kunoo amma ta'e jawwee. Faaruu kanarraa wanti hubannu Haji Adam goota gootarraa dhalatan mootii mootota Baalee fi Diidaa akka ta'anidha. Wantoota ummatatti rakkoo ta'aniif furmaata gochuuf akka danda'an hubanna. Gaafa diinni ummata Oromoo Baaleetti dhaadate dhaaduu isaanis qabatamaan hubanna. Kana malees diinonni adda durummaan ummatarraan miidhaa ga'uu fi Haji Adamiin irratti xiyyeeffataniyyuu Haji Adam akka diina mo'atan namatti mul'isa. Akkasumas komii ummanni Sheek Huseeniin Baaleerraa qabullee walaloo kana keessatti nagarra. Kunis akkamitti osoo ati mootiin biyya keenyaa jirtu Amaarri nurratti mo'ee akkamiin gobbaateen qabate yaada jedhu of keessaa qaba. Kana malees wanti seenaa nuti taate takka jirti. Sunis dhaba qawweeti. Sanas obsaan eeggannee kunoo amma yeroo nu fidee moonee jawwee taanee diina keenya finne yaada jedhus qaba. Kana malees Hajiin bu'aa ummataaf buusanirraa kan ka'e ummanni faaruu armaan gadiitiin amaanaa Sheek Huseenitti akka kennatan kan namatti mul'isu kunooti. Faaruu armaan gadiitiin amaanaa Sheek Huseenitti akka kennatan kan namatti mul'isu kunooti. Kotoon qara gaaraa amma karaan ba'ee namuu qara nyaaphaa amma garaan ta'ee ifaajee Haji Adamtu waliif fira ga'ee nuutiksi abbiyyoo Haji isiniin ga'ee Haji Adamiin jaalattanii daraaratti yaa maashoo ifu alaamatti gaafa dhufa xaaliyaanii handarii yaabbatanoo yaa leenca faranjii fuula saalfatanoo ramadaanni ga'ee qopheessaa shuffisaa leenca Saaddoo sheekaa gamnatuu dubbisaa soofuu maroo sibiraa maaltu hafee ri'iza Baalee maratuu dhufee Haji gadaan duuka deemtutuu dhufe Hajiyyoo yaa nafoo nugusa wajji shawaateettan maqoo yaada faaruu baaroo kanarraa wanti hubannu tattaaffii Haji Adam godhaniin karaan ba'ee firri duraan sababa dhabamuu karaatiif addaan citee wal wallaalee nyaaphatee amma karaan ba'ee wal agarraan wal beekanii waliif beekan. Kanaaf Hajiin tola akkanaa nuuf oolan Sheek Huseen ati ammoo Hajii nageenyummaa isaa nu eegii amaanaa sitti kennanne yaada jedhu qaba. Akkasumas Haji Adam daraaraa hayyuu beekaa beekumsa isaa addunyaaf ibsee kan faranjoonnu Hajii kabajju nama qaruuxee malee kan biroo isaan dubbisu akka sodaatanidha. Kana malees Haji Adam mootii Baalee kan ummata biratti dhageettii qaban ta'uu fi sirna kabaja Soofuu Umar keessattis akka hirmaataa turan agarra. Akkasumas Haji Adam dhimmoota rakkoo ummataa ta'an furuuf Haile Sillaasee wajjin Finfinneetti akka mari'atan hubanna. Dhalachuunis ta'ee duun marsaa jireenyaa dhala namaati. Namni tokko akkuma dhalatetti dhaabbatee nafu hin du'a. Haa ta'u malee hawaasni tokko sirna boo'ichaa nama du'ee fi awwaalcha adda ta'e qabaachuu danda'a. Sirnoota awwaalchaa dhiiras ta'ee dubartii irratti wantoota lubbuu ittiin horan keessaa walaloon boo'ichaa isa tokko. Qabiyyee walaloo boo'ichaa kunis gocha gaarii, jabina yookiin gootummaa, qabeenya, umurii nama du'ee yookaan dubartii duutee irratti kan xiyyeeffate ta'ee sagalee fi yeedaloo nama gaddisiisuun dhiyaata. Haaluma kanaan faaruuwwan boo'ichaa armaan gaditti dhiyaatan kunniin kan seenaa Haji Adamiin wal qabsiisuun hawaasni gaafa isaan addunyaa tanarraa boqotan mararoon yookiin gara nyaatteen isaaniif qaban ittiin ibsame keessaa kan armaan gadii agarra. Hajitu du'e jettu sila Baale nu sobdu Hajitu du'e jettan nutti nirgitu kunoo koffiyyaa mataarraa qabdu kunoo kophee lukarraa qabdu ofii konfiirra jirtu duuti tun kan Hajiif fakkaattu
mee akkam baale nu sobdu haajii kiyya haajiin kiyya meetumaa sila duutarraatu ni teetuma qottoo qabrii haajii adam qottumaa fincitin harka qabrii haajii adam qottumaa findidin baalee haajii adamin dhabdemaaf biyyaan lixin akka yaada faaruu boo'ichaa kanarraa hubannutti guyyaan du'a haajii adam sun ka gochoota isaan yoo lubbuun jiran raawwatan turan himuuf ga'a miti silaa ummanni guyyaa san baay'ee gaddanii koffiyyaa fi kopheellee ofirraa akka baasuu qaban ibsa mararoon kun akkasumas otoo qottoo fi namni qabrii haajii qotu dhabamanii reeffumti haajitu dirree irratti nu hafe jechuun akka hawwanii fi erguma kunuu ta'uu hin danda'amne ummanni baalee osoo biyyuma gadhiisee bade kan jedhu fa'aa agarra. Kun hundi kan jedhameef jaalala daangaa hin qabne ummanni haajiif qabanii fi goonni baalee kabachiisee birmadummaa fi bilisummaa isaaniitiif waardiyaa dhaabbataa ture haajii Adam Saaddoo akka ta'an namatti mul'isa. Bifuma wal fakkaatuun faaruun armaan gadii haajii Adamiin goota bilisummaa fi birmadummaa biyya isaaniitiif malee faayidaa adda addaatiif hin dhimmamne akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Haajii kiyya zalaaqii kiyyaa baalee sareellee hedduu qabdi haajii kiyyaa ka akka kennoo bantii haajii kiyyaa ta'itti darban karaa gortu haajii kiyyaa isin darbaan sossobdu haajii kiyyaa oromoo maraaf loltu haajii kiyyaa sareeleen amma jirtu haajii kiyyaa reeffa keetuun geettu haajii kiyyaa meetatuu bishaan bu'ee baalee tiyyaa leencatuu nurraa du'ee baale iyyaa meetatuu bishaan bu'ee baalee tiyyaa mootituu nurraa du'ee baale iyyaa faaruun armaan gadiis bifuma wal fakkaatuun haajiin goota qofa osoo hin taane beekaa dubbii fi malticha akka ta'an nutti mul'isa. Haajii kiyyaa abbaa galataa haajiin kiyyaa baalee maraan dhalata haajiin kiyyaa gaafa dhufa xaaliyaanii haajii kiyyaa handarii yaabbatanii haajiin kiyyaa goraadeen garmaaman haajiin kiyyaa amma jabduutuu dhufe haajii kiyyaa baalee maamaan dhaamtan haajii kiyyaa manni balbalaan rugee haajii kiyyaa malli babbadaan dhufe haajii kiyyaa biyya sanatiin beektu haajii kiyyaa nyaarri kee biyya hin dandeettu haajii kiyyaa haajii Adamii Saaddoo leenca baalee maraa daawwan lallaba beektii leenca kiyyaa namni lallabu meeti leenca kiyyaa biyyeen naman didduu leenca kiyyaa dhiira xayyaaraan deemtu leenca kiyyaa sirraa biyyeenuun teettu leenca kiyyaa. Egaan faaruun haajii Adam kana qofaa miti haa ta'uti akka seenessa keenya bitimaa itti goonu yeroo nu daangessa. Egaa haajii Adam Saaddoo raaganii waggaa 104 jiraatanii bara 1981 boqotan. Goota kanaaf bara 2019tti siidaan magaalaa Gobbaatti dhaabbateefii jira. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya seenaaf seexaa irraa kanumaan goolabna. Torban immoo seenaa nama biraatiin walitti deebinaa hangasitti nagaan tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.